Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamuun akkuma beekamu biyyoota 20 qabadhee dhufa guyyaa har'aarree akkasuma biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin guyyaa har'aa immoo baankota keessa baankii intarnaashinaal oromiyaatiin biyyoota 6 qabadhee tanan dhufee jira jechuudha. Karaa baankiitiin akkuma jedhe fakkeenyaaf guyyaa kaleessa baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiin qabadhee dhufe guyyaa har'aa immoo baankii gajaree tana baankii intarnaashinaal oromiyaan qabadhee dhufee jira jechuudha. Karaa itoo bilaak maarkeetiin garuu dhaabbataadhumaa jechuudha. Guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Egaa nagaa waaqayyo isin dagannee nagaan waaqayyo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan noora manni kun mana keessanii chaanala kana sabiskiraayib share laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan share laayik gochuun viidiyoo kanaan gadumaatti caqasaa yookaan dhageeffadhaa isiniin jenna. Maaliif viidiyoon keenya oolmaa sharafaa guyyaa guyyaadhaan irratti dabarsaa ooluudha malee waan odeeffannoo biraa keessan qabu jechuudha. Guyyaa guyyaadhaan oolmaa sharafaa keessattuu karaa itoo bilaak maarkeetti akkasumas karaa baankiitiin illee guyyaa guyyaadhaan irratti darbaa jechuudha. Kanaafuu chaanala kana sabiskiraayib share laayik gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Guyyaa har'aa immoo karaa itoo bilaak maarkeetti.com yookaan gabaa gurraachanii isuma kaleetii jechuudha. Eengaddallee kaleecharree kanumaan geeddarachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jechuudha. Itoo bilaak maarkeettiin guyyaa 3 har'aan dhaabbataadhumaa jechuudha. Hin daballeessi hin hir'isnessi jechuudha. Akkuma baankii hin hir'isnessi hin daballeessi isuma kaleen irra deebi'aa jechuudha. Kaleecharree viidiyoo isa dheengaddaan irra deebi'a kan jedhu viidiyoo kalee keessatti hojjedhee tanan jira jechuudha. Guyyaa har'aarree akkasuma hin daballeessi hin hir'isnessi jechuudha. Biyyoon hundumtuu akka har'aan guyyaa 3 dhaabbataadhumaa jechuudha. Hin daballeessi hin hir'isnessi jechuudha. Karaa baankiitiin garuu akkuma jedhe baankii guyyaa kaleechaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin qabadhee dhufe har'a immoo baankii intarnaashinaal oromiyaatiin qabadhee dhufee jira jechuudha. Amma Ameerikaa doolaara irraa hin kaa'aa jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 63 fi saantiba 20 jechuudha. Isuma kaleetii jechuudha. Hin daballeessi hin hir'isnessi jechuudha. Karaa baankiitii immoo baankii intarnaashinaal oromiyaatiin jechaadha. Guyyaa har'aa Ameerikaa doolaariin tokko birrii 100 fi birrii 38 fi saantiba 85. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 18 fi saantiba 09. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 6 fi saantiba 19. Kuweet diinaarri tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 34 fi saantiba 33. Kan itti aanu Duubaay dirhaamii tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 44 fi saantiba 43. Akkasuma immoo Duubaay dirhaamii tokko karaa baankiitiin baankii intarnaashinaal oromiyaatiin birrii 36 fi saantiba 19. Saawud Arabiyaa riyaalii tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 43 fi saantiba 49. Akkasuma immoo Saawud Arabiyaa riyaalii tokko karaa baankiitiin baankii intarnaashinaal oromiyaatiin birrii 35 fi saantiba 46. Kan itti aanu Baareen diinaarri tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 33 fi saantiba 09. Kan itti aanu Joordaan diinaarri tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 30 fi saantiba 19. Oomaan riyaalii tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 24 fi saantiba 58. Chaayinaa yuwaaniin tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 22 fi saantiba 72. Kan itti aanu paawundiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 21 fi saantiba 22. Akkasuma paawundi sterlingii tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii intarnaashinaal oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 85 fi saantiba 93. Yuuroon tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan
birrii 100 fi birrii 90 fi saantiba 98 akkasuma immoo yuuroon tokko jechaadha karaa baankii intarnaashinaal oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 60 fi saantiba 56. Kan itti aanu Swiss firaankiidha. Swiss firaankiin tokko karaa Itoo Black Market.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 2 fi saantiba 32. Koronnaan tokko karaa Itoo Black Market.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 17 fi saantiba 07. Kan itti aanu Turkiidha. Turkii liireen tokko karaa Itoo Black Market.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 99. Israa'el shekeliin tokko karaa Itoo Black Market.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 48 fi saantiba 30. Egyptian paawundiin tokko karaa Itoo Black Market.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 38. Yemen rihaalli tokko karaa Itoo Black Market.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 67. Paakistaan ruupeen tokko karaa Itoo Black Market.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 57. Hindiyaa ruupeen tokko karaa Itoo Black Market.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiba 86 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa Itoo Black Market.com yookaan gabaa gurraachaan akkuma kaleetii jechuudha. Akkuma jedhee kaleechas dheengaddasii har'as sanumaa jechuudha. Har'aan guyyaa sadaffaadha. Hin daballeessi hin hir'isneessi jechuudha. Birriin biyyuu hin daballeessi saantiba tokkoyyuu jechaadha. Hin daballeessi hin hir'isneessi guyyaa 3 jechuudha. Har'aan dhiisuu jedheetu qabadhee dhufe malee tokkichuma jechuudha. Garaagarummaa hin qabu karaa Itoo Black Marketiin karaa baankiitiin garuu akkuma jedhee guyyaa kaleechaa karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin qabadhee dhufe guyyaa har'aa immoo baankii intarnaashinaal Oromiyaadha jechuudha. Baankiidhaan garaagarummaa qaba malee Itoo Black Market guyyaa har'aa guyyaa kalee dheengadda guyyaa 3 har'aa tokkichuma jechuudha. Kan biraa immoo kanaan jechuu barbaadu jechuudha. Guyyaa hundayyuu nan dubbadha warroonni Joordaanii fi Beerut jirtanii jechuudha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii diinaara jedhama jechuudha. Keessattuu warroonni mana madabii jirtanii diinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Akkasumas Beerut yookaan Libneen irree birriin biyya sanii paawundii jedhama jechuudha. Paawundiin Beerut yookaan Libneen illee baay'ee xiqqoodha jechuudha. Akka birrii Paakistaanii akka birrii Yemenii jechuudha. Fakkeenyaaf birrii Yemen 0 saantiba 67 jechuudha. Gana birrii Itoophiyaa hin guunne saantiba wayii barbaada jechuudha. Naannoo saantiba 30 wayii barbaada jechuudha. 33 akkas barbaada jechuudha. Gana birrii Itoophiyaa tokko guutuudhaaf akkasii jechuudha. Akkasuma birriin Paakistaan irree 0 saantiba 57 jechuudha. Kunillee akkasuma naannoo saantiba 40 wayii barbaada jechuudha. 43 akkas barbaada. Kunillee birrii Itoophiyaa tokko hin guunne jechuudha. Akkasuma jechuudha birriin kan Beerut yookaan Libneen jechuudha. Paawundiin biyya sana jechuudha. Paawundoon immoo baay'ee jira. Akkuma doolaariin baay'ee jiru paawundiin illee baay'ee jira. Paawundoota keessa immoo paawundiin Beerut yookaan Libneen jechuudha. Birriin biyya sanii baay'ee xiqqoodha jechuudha. Kanaafuu doolaariidha jechuudha. Doolaaronni immoo baay'eetu jira. Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii jedhee tanan jira jechuudha. Asirratti akkuma paawundiin baay'een jiru doolaariin irree baay'eedhuma jira jechuudha. Isa keessa garuu isin kan fudhattanii Ameerikaa doolaariidha jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaanii fi Beerut Ameerikaa doolaarii fudhattu malee birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkuma jedhan birriin paawundiin Beerut baay'ee xiqqoodha. Kanaafuu Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Fakkeenya guyyaa har'aa Ameerikaan doolaariin tokko karaa Itoo Black Market.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 63 fi saantiba 20 jechuudha. Kanaan herreeggatoo kanas saabbattu jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut mana madabii jirtanii jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin immoo yoo hergattanii guyyaa har'aa jechuudha. Baankii intarnaashinaal Oromiyaatiin jechaadha. Ameerikaa doolaariin tokko birrii 100 fi birrii 38 fi saantiba 85 jechuudha. Kanaan herreeggatoo kanas saabbattu malee salphumatti birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkuma jedhe warroonni Beerut jechuudha. Beerut yookaan Libneen birrii biyya sanii miti. Birrii biyya saniin ta'u jechuudha. Birrii biyya sanii fudhattanii Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Waan birrii biyya sanii xiqqoo taateef jechuudha. Warroonni Joordaan immoo birrii Joordaan diinaara jedhama. Haa ta'uyyuu malee diinaarri doolaara hin caalaa jechaadha. Haa ta'uyyuu malee walii galtee biyya sanaa jechuudha. Daldaltoota biyya keenyaa fi kan biyya sanii maadhaa walii galanii doolaariidhaan walii galanii jechuudha. Birrii biyya sanaa osoo hin taane doolaariidha jechuudha. Akkuma jedhe immoo doolaarota keessa doolaarii Ameerikaati jechuudha. Garuu birriin Joordaanii jechuudha. Diinaarri Joordaanii doolaarii hin caala. Doolaarii Ameerikaatii ol jechaadha hin caala.
haa ta'uyyuu malee akkuma jedhe doolarii galtee waan ta'eef doolaarii fudhattu jechuudha. Warroonni mana madaa jirtanii doolaarii moo doolaarii Ameerikaa fudhattu jechuudha. Warroonni ala jirtan immoo tarii dinaara fudhachuu maltu isa dinaara duraanii dubbadhe saniin herreeggattu yookaan hasaabbattu jechuudha. Egaa gabaabumatti viidiyoon kanarraa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaa ta'a.